Jaarmee Abaa Woboo Biyyaalaa waamicha addaa kora idil addunyaa irbaata wobootumsa dirree qabsoo bilisummaa Oromoo woboon irree keenya gaachana keenyaa fi abdii saba keenyaati. Guyyaan adoolessa 31 bara 2026 bakki Zuummeetiin qopheessan Jaarmee Abaa Woboo Biyyaalaa tokko dhaamsa lammiilee Oromoo kabajamtoota Oromoo biyya keessa fi biyya alaa seenaa uummata Oromoo keessatti jijjiiramni guddaan kamiyyuu aarsaa kutannoo fi tumsa uummataatiin kan dhufudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo har'as deeggarsa hirmaannaa fi tumsa uummataa barbaada. Sagantaan irbaata woboo kun Oromoo biyya alaa walitti fiduun haala qabsoo irratti odeeffannoo waliif qooduun akkasumas gahee keenya keessatti mari'achuuf qophaa'eera. Lammiileen Oromoo biyya alaa jiraatan hundi sagantaa kana irratti akka hirmaatu yaada isaa akka kennuu fi tumsa isaa akka cimsu waamicha kabajaa dhiyeessina. Qabsoon saba keenyaa tumsa keenyan cimina argata. 2. Dhaamsa gumaachaa fi deeggarsa. Sagantaan irbaata woboo kaayoo armaan gadii irratti xiyyeeffata. Deeggarsa barbaachisaa qindeessuu fi cimsuu, haala dirree qabsoo irratti odeeffannoo waliif dabarsuu, hirmaannaa fi tumsa hawaasa Oromoo biyya alaa guddisuu, hojii tumsaa fi qindoomina hawaasaa cimsuudha. Namni kamiyyuu karaa dandeettii isaatiin gumaacha yaadaa fi deeggarsa isaa akka kennu waamicha dhiyeessina. 3. Keessummootaa fi hirmaattota sagantaa kana irratti hooggantootaa fi bakka bu'oonni dirree qabsoo irraa hayyoonni Oromoo, qabsaa'onnii fi namoonni muuxannoo qaban miseensotaa fi deeggartoota Jaarmee Abaa Woboo Biyyaalaa ni hirmaatu. Sagantichi marii, ibsa, gaafii fi deebii akkasumas odeeffannoo waliif qooduu of keessatti qabata. 4. Odeeffannoo zuumii guyyaan adoolessa 31 bara 2026 sa'aatii naannoo keessaniitiin sa'aatii 16 yookiin 4 PM giddu galeessa Awurooppaa Waashington DC sa'aatii 10 AM Oromiyaa sa'aatii 5 PM yookiin 17 Yaman sa'aatii 5 PM yookiin 17 Siidin Awustiraaliyaa sa'aatii 12 AM guyyaa itti aanu. Tamsaasni kallattii yookiin liivii karaa fuula yuutuubii Jaarmee Abaa Woboo Biyyaalaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa irratti ni darbama. 5. Dhaamsa xumuraa irbaata woboo jechuun sagantaa walitti dhufeenya marii fi tumsa uummataa cimsuuf qophaa'edha. Guyyaan adoolessa 31 bara 2026 sagantaa kana irratti hirmaachuun gahee keessan bahadha. Woboon haa tinnifamu, qabsoon bilisummaa Oromoo ni injifata. Jaarmee Abaa Woboo Biyyaalaa adoolessa bara 2026.